yeroo ammaa kana yoo rabbi kenna bira taate kunoo hawaasni keenya akkanatti tarree galee jira akkuma isin argitan kunillee akkanatti gara tarree galee jira akkasuma ammallee kunillee gamanatti tarree galee jira warri kun baay'inni isaanii warra habroonarraa buqqa'ee isaan kanaaf istoorii kana yoo rabbi bira taate istoora kana bannee amma sirna qoodichaa akka isinii waraabnu ta'a. Abshiruu rabbi fidaan dhufanii obsa abbaki obsi rabbi jira mbootisillee nagana yoo rabbi fedhe obsi hundufti ijoollee nafsi dhuftemi haala Tiko rasika me tiko hara galfatani afura baafatani rasika tiko qilleensa kennaaf hime qilleensa kennaaf tiko abshir man taatu rabbin baasa abshir rabbin baasa ومان تاتو يا باكي اوبسي اوبسي واتك ابشر ومان تان اندفن امباتي اوبسا إسان اللي ربي سان هابوتشيسو غيرو خلوتين بوها يا ربي فين ربي الراكة فلا يا روغا بابا تنبوه إن شاء الله تكا كدنا ربي جرا خبرنا جدا بون أتي متي قابل نويرا كنا جنة ترى كنا تبلي أقام نبوا أبا يفعل إذا تابر كنا تودي أبا نكرر أبا يفعل وكلا تو كلا رير في ميران كلا تو كتينا أردا يمتى تنا تبي أميران كلا يمتى ربي كي يبادة بق ربي كم شوكين جدين ربي كم لك هذا باتن دندني باتنين ديماني نامرات تكا تاتو تديني جد إمبويني جد نفسي إن شاء الله أبشر بوين جد صبر قريغر تو قري ميرسي ربي كان باسة تسيل باسة بوين قري وان غوزرتني أجرتن hawaasni kenna hawaasni oromoo warri sikko mandoo ka'a godina baalee lixaa aanaa jibrii yookiin aanaa dhaamolee biyya isaarraa ganda isaarraa mana isaarraa warra kutaa shaniitiin liyu poolisii kutaa shaniitiin akkuma argitan buqqa'ee bifa kanaan torban tokkoof beela dheebuu aduu rooba keessummeessee danqaraa keessatti qabeenyi isaa jalaa fudhatamee akka jirutti manni isaa gubatee akkuma jirutti gandi guutuun abbaa warraa nama 2,000 ol gahan bifa kanaan eega torban tokko danqaraa keessa taa'anii ka du'ee kaafee akkasin argitan kanatti baqatanii gaara keessatti torban tokkoof eega roobni isaan nyaate aduun isaan nyaate beelli isaan nyaate danqaraa keessatti baatirii ibsatuu kan dandeenye walyaamanii wal gaafachuu kan dandeenye harkaan wal qabatanii dukkana keessa qoreef dhagaa mukatti bu'aa kaan karatti gataa haqelee bu'aa bifa kanaan dhufanii amma magaalaa Jibrii hawaasni Jibrii fi mootummaan aanaa kanaa amma bishaanii fi waan tokko waan isaan qammasan itti kennaa jira akkuma isin argitan gariin isaa wayita waa qammasu ka gaggabeetu jira ijoolleen hedduun hin gaggabdee sababni isaa guyyaa torbaaf waa afaan hin kaanne kana fakkaataa hawaasni idil addunyaa jirtan hawaasa keessan bira dhaabbadhaa waan qabdan baasa qabeenyi yeroo ammaa kana hawaasa kana bira dhaabbanne qabeenya miti namni waa dhalte
namni haadha qabdu ka abbaa qabdu ka hawaasa qabdu hawaasa zulmi miidhame ka warri humna qabu warri siyaasaa polotikaa waan barbaade itti dalagee sammuu isaallee miidhame hawaasa sammuullee miidhamte hawaasni manni jalaa gubate ka qe'ee isaarraa buqqa'e ka qabeenyi isaa jalaa fudhatame ka madhaamaatiin addaan bade ka guyyaa torban tokko danqaraa keessa nyaataa dhugaatii malee taa'e sammuun isaanii nagaya hin qabdu sammuu isaanillee nagaya godhuudhaaf qabeenya isaanillee waan dandeenyu bira dhaabbannee isaan qubsiisuudhaan warri sadarkaa mootummaatti jirtan keessaahuu mootummaan naannoo Oromiyaa keessaahuu warri nageenya dhimma nageenya naannoo Oromiyaa rabbi isinitti agarsiisu hawaasa miskiina kana rabbi makeessan ifirraa sodaadhaa rabbi mafirraa sodaadha rabbi mafirraa sodaadha itti gaafatamummaan hawaasa kanaa isin gubbaa jirti rabbi isinin dhiisu hawaasa dachii isaarraa namni humna qabu polotikaadhaan siyaasaan buqqisee babal'ifannaa dachiitiin buqqisee bifa kanatti akkanatti miidhaa jiru rabbi isinitti agarsiisu godinni Baalee naannoon Oromiyaan guutuun kanaaf hawaasa kana akka bakka isaatti deebiftanii nagaya inni argatu hawaasni keenya hawaasni idila addunyaa jirtan akkuma argitan hawaasni keenya hawaasni amma asitti argitan kuni hawaasa godina Baalee lixaa aanaa dhaamolee yeroo ammaa kana bakki isaan jiran akkuma argitanii magaalaa Jibrii jedhanii hawaasni kun hawaasa guyyaa torbaaf marfamee gaara Habroona lafuma naannoo Oromiyaa lafuma handhuura isaa bakkuma irratti dhalatee irratti jiraachaa turerraa buqqa'ee manni isaa gubatee qabeenyi isaa saamamee warra kutaa shaniitiin qabeenyi isaa saamamee guyyaa torbaaf marfamee gaara keessatti nyaata dhugaatii malee aduu beela rooba qabbana dukkana kana kulli keessummeessee akkasin argitanitti ganama kana rabbiin kenna kasabbaramanii dhuman jedhan karaan ittiin dabran hin jiru karaan hidhaa qabaa dhuman jedhanii namni tokkollee nama tokkotu baha jedhee yaadin rabbiin quduraa ifiitiin rabbi kadhatamee rabbiin jalaa banee parsantiin tokko 50% yookaan dhibbarraa harki 50 dhufee bakka kana jira ka argaa jirtan kana beelaa fi dheebuu guyyaa torban tokko turanii ijoolleen hedduun bishaanii fi nyaata itti kennan tagaggabdatu jira as keessatti hedduun isaati warri idila addunyaa jirtan waan isiniin jedhu hawaasa kana imimmaan irraa riga rabbi isinitti agarsiisu rabbi isin haa qattee riira haa dhaabbatu hawaasa kana sammuun isaa miidhamtee jirti miidhama sammuu isaa miidhama imimmaan isaa imimmaan irraa rigaa miidhama sammuu isaa bakkatti deebi'anii lafti bal'oodhaa yookiin sunillee dhabamtu taate lafti bal'oodhaa lafuma bal'ootti siqanii akka isaan qubatan akka isaan namatti deebi'an akka sammuun isaanii nagaya argattu akka isaan namoomatti deebi'an sirna namoomaa keessaa hin bahee namni manni isaa gubate namni qabeenyi isaa saamame namni badhaamaatii isaatiin addaan bade namni bakka irratti dhalaate ganda irratti dhalaate mana irratti gubanii kaasan kaka'eeyyuu gije masanuu hawaasatti hin bahin ka bultii torba danqaraa keessa ture sammuun isaa nagaya hin qabdu sammuun isaa nagayatti akka deebiftan dhaamsa isin dabarsinaa ulfaadhaan hordofaa isin hin jenna. Anilleen Jibri jedhama haa ta'u laakiin uummanni cinaa kennaa akka okkoltuu akka Habroonaa rakkatanii rakkoodhaan saaxilamanii naannoo haga isaan karaan irraa hidhame naannoo waggaa tokkoo fi yoo xiqqaate bulii 20 wayii jirra warri okkoltuu rakkoon karaa gabaa dhaqatanii hin qabanii karaa eegana uummatatti hin bahan hin qabanii karaa deemanii uummata tokko du'aaf jiruu keessa dhaabbatanii isaan laalan hin jiru karaan isaanii ol ka jiru karaa laaluun hin qabnu isaan hin qabanii beelan saaxilamanii dheebuun saaxilamanii rakkoodhaan saaxilamanii eegana ammootiin uummanni kenna uummata beekamoodha waan tahaniif beekomtiin isaanii sun irraa baddee harkaa baddee jabaan jabaachuu dadhabee laafaan duraanuu laafaati caccabee badee jirutti hafee haga amman tanaatitti madhaamaatii isaanii waliin cabanii kunoo naannoo dalloo wannaa jedhamu sanitti kallee golbaa naannoo jedhamtutti achitti ammallee buqqa'anii rakkatanii dheebotanii beelaanii achitti jiraachaa jiru amma ammootiin uummanni hidhamee karaa dhabee rasaasan amma immoo ganda isaatti naannoo mana 80 wayii guyyaa 5 fi hanga torbaan arda ka jedhu midhaan osoo hin jedhin bishaan osoo hin jedhin dhaltii isaanii sa'a isaanii horii isaanii qabeenya isaanii mana isaanii irratti gubanii naannoo 5 warri jedhu ummataaf ummata lamaan jidduu seenee duraan ka jiru amma mootiin gabbatanii uf gabbisanii
itti cinaa galee warreen wayyaaneedhaa isaan gabbisanii kabajaa isaanii ol fuudhanii nuti Oromoo gadi cabsanii nu naaffisanii nu laamsheessanii akka hin jirretti nu jireessanii amma immooti nu madhamaatii isaanii nurraa buqqisanii caccabsanii hanga ammatti kan lubbuun du'ee caphee taa'ee jirutu jira rasaasan dhahanii mana irratti gubanii kaan mana waliin gubanii beelaa fi dheebuudhaan kasaaxilame madhamaatii isaanii bichaa wajjin qabeenyi isaanii irraa saamamee qabeenya dhabanii lubbuu isaanii qofaan naannoo magaalaa Jibri jedhamtutti cabanii as jiru kun ammooti nuyyuu ka hanga ammatti hin argamin jira ka qabeenya harkaa saamame ka lubbuun bahee fi ka lubbuun hin bahin hin beeynu isinis ummanni kenna lammiin kenna akka ummata kana hin jiran moo hin jiru jettanii nu jalaa hin hafne nutis hin jirra malee nama jiruu biti duunee jirra dhumannee jirra namni lammiin isaa buqqa'e namni lammiin isaa qabeenya isaa dhabe namni lammiin isaa lubbuu isaa dhabe hin jirra hin jechuu hin dandeenyu kunoo ardhaaf ammooti nu hin jiran jennee madhamaatii isaanii qabatanii kan nu dhufe jiru kaaqammaa hin argin jira hin jiran moo hin jiru nu fordoftanii nu waliin dhaabattanii nu bira dhaabattanii ummata keenya san akka yooma isaan hin jiraatin illee Oromoodha yoo taatan lafee isaan warri kun warra amma harka sadaffaa jecha amma ganama kana harka sadaffaa yeroo amma sa'a lama gahin keessatti warra harka sadaffaa dhufe amma kana laalame ijoollee duwidaa qabdi gartanii daawwadhaame daawwadha daawwadha absiru zajaanin deebi'aa fi godha warra sa yoo rabbi fedhe zajaa bareeda deebi'aa fi godha ammuma harka fiitti argatti inshallah amma argatti absir amma rabbi hiraaf zajaa isi boohina absiru taatu kule walifitina absiru abbati absiru abala sani rabbi hiraaf ya facha qoda sani amma rabbi kenna fi absiru جزاء أمتك أنا رب ما أنا أما ربي كفلا في أبشروا هركم كين ربي كفلا في يا ربي أنا تجا مرنا وركو ورا مرنا صدفاتي صدفة أما سما سدابنو مرنا صدفة هواسا كينا كتربان تكوف habroon irratti marfame rabbii keenya galanni isaa hagahu ganama kana amma dhufaa jiran akkanatti dhufaa jiranii rabbi galanni hagahu lubbuun nama haganaa hafuun isaa waan guddaa lubbuun namaa ka haganaa hafuun isaa waan guddaa rabbi galanni hagahu kana fakkaata dubbii kana jedha mucattiin amma argitan tuni mucattii garuu gaara abroonatti marfamee guyyaa 5 beelaaf dheebuu fi aduu fi qorraa fi rooba keessummeessee dhufeeti guyyaa 5 nyaata malee waan turteef amma magaalaa Jibrii dhuftee bishaan itti kenninaan gaggabdee bifa kanatti akkanatti jirti abbaan ka qabee dhaabatu kana warri idil addunyaa jirtan hawaasni keenya haalli isaa kana fakkaata jireenyi isaa kana fakkaata gadadoo akkanaa kana keessa jira mee gadadoo kana keessa akka rabbi baasu rabbillee kadhadhaa humna qabdanilleen hawaasa kana bira dhaabbadhaa qubsiisaa ganda isaatti deebi'ee biyya isaatti deebi'ee abbaa biyya isaa akka rabbi isa godhu bakka jirtanii du'aayii godhaa qabeenya qabdanillee bira dhaabbadhaa isiniin jenna warri sikkoo mandoo ka idil addunyaa jirtan hawaasni Oromoo ka idil addunyaa jirtan hawaasni Maccaa Tuulamaa ka idil addunyaa jirtan hawaasni Gujiif Booranaa ka idil addunyaa jirtan hawaasni Afran Qalloo ka idil addunyaa jirtan hawaasni Walloo ka idil addunyaa jirtan hawaasni keessan godina Baalee aanaa dhaamolee ka jiru bifa kanaan ganda isaa biyya isaa mana isaa irratti marfamee manni 80 way jalaa gubatee marfamee guyyaa 5-6 beelan danqaraa keessatti bifa kanaan akkanatti ilmi harkatti gaggabee kun ka ilma gatee danqaraa keessatti biraa deemetu jira kanaaf warri idil addunyaa jirtan hawaasa kana bira dhaabadhaa jecha ergaa isinitti dabarsinaa rabbi isin agarsiisu jaartiin isaa harkaan karee dhalte halkan kalee kadhalte rakkoo jecha ka'anii danqaraa keessa kadeeman daa'imni isaa kun waggaa 12 deengadda dhaabera saasa harri rafa'anii wayiree namni baatu jira harri rafa'anii ka'anii karaarra hin deemne danqaraa keessa deeman roobni itti roobe asoo deeman
rasaasatti dhukaafte wati silaasaan egaa amma karaa makiinaa kaa'ama haroo dibbeeti ol seenu kana utaalan rasaasatti dhukaafte rasaasatti dhukaafnan addaan bade wanni dukkana baatiriin ibsatan jaartiin isaa ilmee halkan karee dhalte akkana qabatte isilleen dukkana geettar inilleen mucaa tokkocha dheedhaan fuudhee waliin fiigee qilee keessa kaa'ee achitti harreerraa fuudhee qilee keessa kaa'ee daa'ibee egaa jaartii soqoo jedhe jaartiin soqoo jedhe baatirii ibsateen soqo waamuuf hidhaan jiite. Eda guutuu hin boo'e waltanaata wallaahi billaahi. Argee bada. Ganama kan arge eega bariite achi bulee eega bariite argee amma miira kan ol baaftee dhufaa jirti. Asbahanam. Amma asbahan dhufaa jirti. Mucaa ofii dase. Mucaalleen dhufaa jira amma mucaa barnaa idda kanaaf ka duuba kana bicha tafe. Mucaal motora nu ergaa jirti amma kunoo fi amma harra kaanii sila fidaa jiran. Sinqaa hagam ga'u mee rabbi. Wallahi waa musiibaa bara jarana numa dayyuusa ta'ee nama wannoon taane malee akkuma gartan warri kuni warra habroon irratti marfamee guyyaa 5 yookiin 4 achi gubbaa ture roobaa fi aduu keessa danqaraa keessa turanii marfamanii biyyuma isaan irratti naannuma isaan irratti naannuma Oromiyaa irratti naannoon kuni marfamanii waraana Somaalee warra kutaa 5tiin liiwadii kutaa 5tiin marfamanii guyyaa 4f eega gaara gubbaa turan halkaniin dukkana qilee keessa rasaasatti dhukaafamaa nama kaan gataa ilma gataa wal gataa tokko tokkoon tiyyaan nabaasiif dhufee magaalaa Jibriil irratti walitti qabamee ganama kana yeroo ammaa kana akkuma argitan ciree yookiin ammoo qursii baaqilaa shiimoo moo gogaa wanni kun Goga. buskuta wahiiti buskuta gogaa kana bishaanii wajjiin haga haalli mijjatee fi bakka qubsumaa geeffamanii waan ammoo kanarra wayyaa haga godhaniifitti warra godhaa fi jiranii kana fakkaata haalli naannoo dhaamolee jiru kana fakkaataa hawaasni kun akkana tahee biyya isaarratti naannoo isaarratti kutaa 5 hin seenne naannoma isaarratti marsanii warri siyaasaa gugurdaan waliigaluudhaan warri kutaa 5 lafa babal'ifachuudhaaf hawaasa keenya bifa kanaan lafarraa kaasan jecha lafti tunii magaalaa amma jirru yookaan Jibrii tanarraa kiiloomeetira 14 yookaan 15 dha. Magaalaa Jibriirraa achi gaduu lafti gara kiiloomeetira 740 yookiin 90 geetti jechaadha. Haalli kana fakkaata haalli jiru. Warri viidiyoo kana daawwattan idila addunyaa keessa jirtan haalli hawaasa keenyaa kana fakkaata jechuu isin dabarsu. Akkuma argitanii warri idila addunyaa jirtan cittu amma guruppiin reefu waraabni sunis guruppii addaati. Kunis akkanaan dhokatee dukkanaan halkanii yaa'a bulee yaa'a oolee beelaa fi dheebuu sana keessummeessee rakkoo sana keessummeessee dukkana sana keessummeessee sagalee wal yaamuu dadhabee ifaa wal ibsuu dadhabee eessa jirta waliin jechuu dadhabee yoo dukkanti gara qabde akkasitti wal gatee yeroo wayitaadha akkanatti gara magaalaa Jibriitti dhufaa jira. Yoo lammii kan rifattu taate yeroo rifatan amma yeroon ol ka'an amma yeroon dhaabbatan amma kanaaf namni mana isaa keessa jiraatu hin dandahin bakka biraatti jiraatuun fala barbaaddi. Hawaasni kun hawaasa bakka itti dhalate biyya isaa biyya abbaa isaa biyya akaakayyuu isaa biyya ababayyuu isaa irratti dhalatee irratti guddatee qabeenyi irraa saamamee wayyaaneen mal'uunaan abaaramtuun rabbi si haa abaaru biyya addaan facaaftee Oromiyaa gadi murtee kililamistii magaalaa takkaa 2 kutaa 5 jettee idduu galchitee ganda 3-4 idduu galchitee ganda 10 ganda 15 Oromiyaa gadi murtee hawaasni suni ganda 2-3 sana sababatee warri kutaa 5 karaa hidhee hawaasa beelaan guyyaa 5 marsee akka beeytan hokkoltu magaalaan hokkoltu beelaan kaatee dallumannaa kallee golbaatti galte beelarraa marfamanii nyaataa dhugaatiin itti siquu dhabdee kuni amma hawaasni kun guyyaa 5f akkasitti marfamee dhufuun isaatu nu ajaa'ibsiisaa nuti namni tokko hafeen dhufan jeen hin seene namni tokkollee hafeen dhufaa hin seene laakiin rabbiin keenya rahmanni isaa bal'aa yookiin baala nyaatan ta'a yookaan biyyee nyaatan ta'a ganaan gaafanne amma dhufanii gatta ta'a jiranii
amma hawaasni magaalaa Jibri isaan keessummeessaa jira. Isaanuu akkanumatti bulaa jiran, isaanuu bultii wahii keessa hin jiranii, waraanatu daangaa hidhee akkasitti taa'a. Kanaaf bifa kanaan akkanatti jiranii hawaasni idil addunyaa jirtan yeroon amma hawaasa keenyaa raabsaa jalqabuudhaa fi akkanatti nagayaan bulee qabeenyichi. Kanaaf amma raabsaa jalqabu waan taateef hawaasichi kana waan ta'eef yeroo sirna raabsaa raawwannu isinii dabarsinaa nu hordofaa isiniin jenna. Warri hawaasni Sikkoo Mandoo kan Minisootatti argamtan horiin isin argitan akkanatti sirna godhatee bakka kanatti stoora kana keessatti bu'ee jira. Amma hawaasa keenyaaf raabsii jalqabuu hinna. Kanaaf rabbi isin bira haa jiraatu, bakka rabbi isinii haa buusu. Akka baratametti itti fufuu qabaa isiniin jenna. Akkuma san hawaasni keenya ganama kana namni gara 300 moo 400 gahu buqqa'ee naannoo marfamerraa akka rabbiitiin dhufee magaalaa Jibrii jira. Sharaan qabanii, uffatan qabanii, qullaa yaa'anii san isin garsiifna isinii dabarsina. Kanaaf deeggarsi sharaa, deeggarsi uffataa, deeggarsi nyaataa itti fufuu qabaa. Baratamuu qabaa. Rabbi isin bira haa jiraatu. Nu faana dhaabbadhaa, nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun ergaa kennaa nagayaan nu oola.